Inni biraan leverage maaliidha? Forex trading keessatti leverage jechuun maali? Leverage means borrowing capital from broker to control a larger position allo. Kanaaf liqiidha jechuudha kun. Brokerri nuti maallaqa irratti deposit goone sanirraati maallaqa nuti ergifannootu leverage jennaani jechuudha. Fakkeenyaaf doolaara 1000 takka deposit goone leverage takka gara 10 yoo fudhannu taate marketii saniin ilaanga 10 tti trade godhuu dandeenya jechuudha. Maaliif doolaara nuti broker sanatti deposit goone doolaara 1000 takka ta'ee leverage nuti fudhannu takka gara 10 taanaan doolaara 1000 takkatti sana baay'isuun 10 fudhachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf doolaara 1000 takka baay'isuu 10 jechuun doolaara 10 jechuudha. Kanaaf positionii hanga doolaara 10 ta'u trade fudhachuu dandeenya jechuudha. Egaa faayidaa leverage maali yoo jennu taate maallaqa xiqqoo irra keenyisaniin yooniif xiinxalli keenya sirrii akka ta'e profitii guddaa akka nuti meeggonu taasisaa jechuudha. Faallaa kana immoo xiinxalli nuti chaartii irra gaggeessine gabbu'aa taanaan akkuma kana loosii nuti harka nullee maaksimaayis godha jechuudha. Kanaaf leverage yoo fayyadamnu leverage jiddu galeessa ta'e realistic ta'e yoo fudhannee irra sirriidha malee leverage gurguddaa fudhannaan akkuma profitii keenya guddisu loosii keenya illee waan guddisaa deemuuf leverage average ta'e yookaan immoo realistic ta'e fi tokko gara 2 tokko gara 3 tokko gara 5 heddummaatu tokko gara 10 caalaa osoo fudhannee bareeda ta'a jechuudha. Maaliif nuti kan nuti control godhuu dandeenyu loosii keenya control godhuu dandeenya malee marketicha control godhuu waan hin dandeenyeef piraayisiin yeroo takka faallaa keenya deemuu waan maluuf yeroo san leverage gurguddaa fayyadamnaan miidhaawwan dhuguu danda'uuf hanga nu dandeenyetti leverage realistic ta'e fudhachuu akka qabnudha jechuudha.